danuu jaalala araarisa kan mul'atu eenyummaansa gargaarsa isaan ba'ee galee abbummaansa natti tole danuu jaalala araarisa Waaqayyoo namni baay'een isin kadhatanii isinitti raajanii isinis kadhattanii fayyuu kan dadhabdan jiraachuu dandeessu. Kan gungumtan Waaqayyoo nan beeku kan jettan kan abdii kutattan jiraachuu dandeessu. Obsaa eegaa Yesuus hin dhufa. Dukkanni dukkanaa hin hafuun bari'a. Dhukkubni jireenya kee dhukkubaan hin dhumu. Waaqayyoo fayyaa kee deebisa. Obsa qabaadhaa. Afurri Waaqayyoo baafatu kun jireenya kenna. Roomaa 8:11 Afurri Yesuus Kiristoosin du'aa kaase yoo isin keessa jiraate du'aa qaama keessanii sana jiraachisaidha. Faarsaa 4:29 amma 30 ati hafuura kee in ergita irra lafaa in haaressita መንፈስን ትልካለህ የምድርንም ገጽታ ታድሳለህ የሮት hafuura kee ergitu isaan deebi'anii hin uumamu jiraatu jedha. Inni irra lafaa haaresse fuula lafaa deebise fuula kee bade nagaa kee bade jireenya kee bade abjuu kee bade in deebise gara baadhaa kaasee uumama boqonnaa tokko dhaxanii gaafa dubbiftanii lakkoofsa 2 lafti kun duwwaadha honaadha bifan qabu afurri Waaqayyoo garuu callabboo gadi fagoo irra tocho'aa turedha. Lafatti bifa kan godhe bifa lafaa kan deebise lafatti boca kan godhe afura Waaqayyoo kanaaf baay'ee lafa kanatti bifa bade kan inni deebisuuf kanaaf nagaa bade kan inni deebisuuf darabeen kan keetiyaa raadiyaala basak raadiyaala bosantardiya darabeen kan keetumna dhiiga walichaan Ullata kee du'eef barumsa kee du'eef nagada kee du'eef gaa'ila kee du'eef qilleensa kana fuutee galtaarra afurri Waaqayyoo inni jireenya kennu sitti baafata ganama kana afura isaa
Shamarran biyya rabaa jechuun akka shaamaati. Isaan kabajamoodha irkoo miskiinaaf deegaa jechaan ittiin darbinaa aamilee jaraa eegaa. Ofiif maatii jijjiiruuf gola ormaa labanii warra mataa ofiirra biyyaaf sabaaf cabanii. Rakkataa wabii ta'uuf butaniin beekan ceekuu osoma gubatanuu nuuf darba jechuuf seequ. Baalageen tokko tokko rakaftee taatus tola meeqatu kabajaadhaan jiraataa jira gola. Baalageen bor hin beekne raatuu sammuun fajajaa ishee akkasiif jettanii maaf dhowwattu kabajaa. Isheen diinqa ormaatti of jijjiiruuf gubattu baatee utaaluu miti bilbilaanuun dubbattu. Shamarran biyya rabaa hin jedhin walitti tartee alaaf keessa hin qabu kan kosii nyaattee barte. Isheen kabaja qabdu arras goluma jirti. Isheen yoom gadi baatee daabboo sadaqaa hirti. Hin dhufanuudhaan malee silaa korman qalaafi shamarran biyya rabaaf kabajatu malaafi kan isin xiqqeessitu warra sammuun jaamaati. Shamarran biyya rabaa jechuun akka shaamaati. ትዳር የምትፈልጉ ሴቶች ወይንም ደግሞ ባል ቶሎ ማግባት የምትፈልጊት በደንብ አድምጪ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 5 ጊዜ አግብታ ይፈታቻለችና ብዙ ጊዜ በህይወታችን አንድ ነገር ከመጠን በላይ ስንፈልገው ወይንም ለዛ ነገር ዴስፕሬት ስንሆን ለሰይጣን በዛ ዙሪያ እንዲፈትነን እድል እንሰጠዋለን። ያቺ 5 አግብታ የፈታችን ሴት በደንብ አስተውሏት። ያቺ ሴት 5 አግብታ ስድስተኛም እንደ ባል አብሯት እያለ ደስተኛ ግን አልነበረችም። ይልቅ ለሰው መጠቋቆሚያ ላለመሆን ሰው ሁሉ ወደ ቤቱ በሚገባበት በጠራራ ፀሐይ 6 ሰዓት ላይ ውሃ ልትቀዳ ወጣች እንጂ። ደስ የሚለው ነገር ግን ምንድነው ካላችሁ ሰባተኛ ላይ ያገኘችው ሰው ነው። ሰባተኛ ላይ ያገኘችው ይህ ፍጹም ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። እናንተም ዛሬ እሷ ያገኘችውን አግኝታችሁ ትክክለኛ ህብረት ከሱ ጋር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እናንተ ደስታችሁ ያለው ትዳር ውስጥ መስሏችሁ ወንድ በመፈለግ ከምትንከራተቱ ከጌታ ኢየሱስ ጋር እውነተኛ ህብረት ውስጥ ግቡና መጀመሪያ በኢየሱስ ተደሰቱ። ከዛ በኋላ ትዳሩ በትክክለኛው ሰዓት ትክክለኛው ሰው ወደ እናንተ ይመጣል። Sekonda gaddu lafatina fitembeka eenyummaa jireenya koo si duwwaadha fankeenniga argachuuf dhaabuunis amala koo nan jechuu. Waaqayyoo balaa safaakaatu eenyu jira kan isa fakkaatu isa galatu akka kurobbee harka damsitu jedha militee baatu Waaqayyoo balaa safaakaatu eenyu jira kan isa fakkaatu isa galatu. Qoricha nyaatee raammoo garaa isaatti horee jira. Qoricha maalii nyaate? Namatu nyaachise qoricha. Buddeenaamu. Yoo tureera noorra waggaa 9. Ilmaan isaa qoricha bashaatiin keessaa yaa'eetu haadha isaatu gara. Waan akka maalii keessaa yaa'a? Akka fattee. Fattee? Eessaas keessaa yaa'a? Dooktarri immoo iddaan dhura kee qabateera waan ta'eef ciniineera waan ta'eef bahuu hin danda'u naan jee. Dooktoriin? Yoo baheen duutaa naan jee. Yoo bahee sin duuta'e? maal gochuu hin dandeessu ati? Waliin jiru mi'aa nyaachuu danda'u. Mee as fidime, please. Garaa isaa walitti citee jira. Keep watching to this ministry to going on. This young man poisoned through food, and because of that poison, he was suggested for the surgery. Maaliif garaa kee hidhanii? Keessa deemeetu asitti na afaan yoo hidhame garuu hin chocho'u jaateef. Hidhamee asitti gadi itti fa'a. Yeroo hidhamu. Keep watching. Ilmaan isaa si keessaa yaa'ee inni haadhootu hafee.
You evil spirit. Amen. I command you. Amen. You demon. Amen. Sanyii dhala namaa kan nyaattu. Amen. Sinan jedha fura du'aa. You spirit of death. Humna maqaa Yesuus Kiristoos jala kan dhaabatu hin jiru. Amen. No Keessaa power. bishaan si godheera. Amen. Stand You the are free. power. You are free. Meditate. Watch a scream. Watch. Watch a scream. Watch a scream. Be out. Out. Keessaa bishaan si godheera. Lammaffaa deebitee keessatti hin argamtu humna dhiiga olichaan bishaan taatee karaa sagaraa keessaa dhangalaata. You are meditated. You demon. Is yet under the divine surgery. Waaqayyoo CD Ararama. Gumaa wanti Waaqayyoo dadhabamu jiraare. Isaas hojjechuu kan dadhabe. Gumaan wanti Waaqayyoo dadhabamu jiraare. Isaas hojjechuu kan dadhabe. Hin danda'ama isaaf hin danda'ama. Hin danda'ama gooftaaf wanti hundumtu. Amen. Amen. Man of God, rebuke that spirit. That spirit. Siya sadi afur akka bakkeetti baasi. Baasi. Tokko. Saduma. Out! Jesus Christ name. You are free. You are free. You are free. Keep watching. He's checking what Iko firra. happened to him. Maal taate amma? Mucaa? Oh, Maal taate amma? waan abidda Achi maal taasi fide? nagare. Okay, iki garaa kee barbaade amma akka barbaade. Keep watching. Achichira fumeeru duubatti seenaan koo. Achiin fuudhamaa hin dubbifamaa. Nama gaatamaa Waaqayyo waamaa. Achiin fuudhamaa hin dubbifamaa. Nama gaatamaa Waaqayyo waamaa. Ayoko bika karatti nafu, balma kongaani dhaabadhe nafu. Ayoko bika karatti nafu, balma kongaani dhaabadhe nafu. Furiin kooni waaqarraa dhufa, gaaffii koo hundaaf deebiin hin dhufa. Furiin kooni waaqarraa dhufa, gaaffii koo hundaaf deebiin hin dhufa. Deebiin hin dhufa. Gatamee. Achitti nafuun dudduubatti seenaan koo. Achitti nafuun dudduubatti seenaan koo. Achi fuudhamaa hin dubbifamaa. Nama gaatamaa Waaqayyo waamaa. Achi fuudhamaa hin dubbifamaa. Nama gaatamaa Waaqayyo waamaa. እግዚአብሔር ሲባርክ
ከሚሰጥ ነገሮች አንደኛው ሐሳብ ነው አንተን ባለጠጋ ሊያደርግ የሚችል ባለራዕይ ሊያደርግ የሚችል አገልግሎትን ሊያሰፋ የሚችል ሐሳብ ይሰጣል ሐሳብ ብቻ አይደለም የሚሰጣችሁ ያለማቋረጥ ነገሩን እንድትፈልጉት ያደርጋል ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር ስለ በጎ ፍቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እርሱ ነው ስለሚል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዓለም የሚመጣውን ሐሳብ እንደ ተራ ነገር አድርጋችሁ እንዳታዩ Isaiah 26 verse 2. Sabni qajeelummaaf amanamummaadhaan ol galuutti karroota dallaashee banaa isa garaansaa cimsee si amanatu sababiin inni sitti of kennatuuf ati nagaa guutuudhaan in eegda lakkoofsa tokko nuyi mandara jabaa qabna meena wajjin ani mandara jabaan qaba jedhaa Waaqayyo nu oolchuudhaaf kellaaf maasaraatti nuuf ijaareera In that day, this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. God will appoint salvation for world. Noi mandara jabdu kamna. The song said, we have the strong city. Waaqayyo maasaraaf dallaa maal godheera nuuf ijaareera. Dallaan nuuf ijaare kun bilookeetiidhaan miti, dhagaadhaan miti, mukaan miti. Dallaan nuuf ijaarame kun maqaa isaati. The strong wall that God has shielded us is not the rocky nor by the stone but by Dallaan namni dhiibee jigsuun dandeenyetu naannoo kee jira. the pillar of fire which can never be destroyed. Xiyyi diinaa kan irra qaxxaamuruu hin dandeenye, allaattonni seexanaa kan irra darbuu hin dandeenye, wangoonni seexanaa kan keessa hulluuqanii si nyaachuu hin dandeenye. Over which an arrow of the enemy cannot escape and pass over. That is the stronghold you have. Noi mandara jabduu qabna. We have a strong city. Maqaan kun eenyuuf dallaata? And this Isa garaansaa cimsee amanatu. name is a strong shield for he that believes and trusts to the Lord. Isa kamiif? Isa garaansaa cimsee si amanatu jedham. Ati nagaa guutuudhaan eegda. To that put his trust upon you, you shall keep him in safe. Maqaan isaa siif golgaa jabaadha. The name of the Lord is your strong shield. Akkasuma maqaan isaa si oolcha. It will deliver you. Meena oolcha jedha. Somebody Dooniin kompaasii hin qabne garatti adeemu hin beeku. And a ship without compass has no direction to go. Dooniin galaanarra waan adeemuuf dooniidhaaf deemuudhaaf tocha'uudhaaf kan barbaachisu kompaasiidha. Konkolaataadhaaf tocha'uuf kan barbaachisu karaadha. Baaburaaf tocha'uudhaaf kan barbaachisu adiidha. Dhala namaatiif jiraachuuf kan barbaachisu mul'ata kan jedhu ilaalaa turre torbanarra. And we have seen in the same way that ships needs a compass to travel on the sea, trains need still to travel on, and car needs a road to move on. Arras jecha akka jedhadhuraa kaaseen itti fufa namni mul'ata hin qabne So a man without vision horii wajjin wal hin caalu.
is like animal. Horiin ammaa If you consider animals, hin nyaatti, they may eat, hin kaati, hin rafti, sleep and rise, wal horti, and they may reproduce each other, hin jiraatti. and they live just. Uffatanii ba'anii galanii If your life is about dressing, nyaatanii jiraachuun coming in and going out, jireenya hin jedhamu. it is not genuine life. Waaqayyoo gaafa si uumu When God created you, lafti duwwaan taa'iniif si uumne. He has not created you just to fill the gap of the world. Karoora mataa isaa qabaa, kaayyoo qabaa. Waaqayyo mul'ataan gara lafa kanaa si fide malee calluma jedhee si hin finne Waaqayyo. But God created you for His initial purpose with vision. Waaqayyo gaafa gara lafa kanaa si fidu When God brought you to this world, siifis hojii qabaa, karaa kee dhalootaafis hojii qaba Waaqayyo. He had a plan for you and He had a plan by you to the world too. Gara lafa kanaa dhufuun kee kaayyoo Waaqayyootiif mul'ata Waaqayyooti. And it's God's plan and God's vision that you came to the world. Mul'ata Waaqayyo si uume sanaaf jiraattee du'uun garuu milkaa'ina guddaadha. But it is a great success to pass your life living for your vision. Namni baay'een jiraachuun mul'atadha jedhee yaada. Many may consider that their life on the world is vision. Jiraachuu duwwaaf si uumne Waaqayyo. But God created you not only to live on the world. Mul'ataan si fide gara lafa kana. He brought you with vision. Lafa kana gaafa jedhu sa waldaa araaratu hin taane gara biyya lafaan jedhaa jira. When you were born with vision. Horii yoo fudhattanii ilaaltan hin nyaatti hin jiraatti garuu mul'ataan miti. If you consider animals may eat and Dhala namaa live. horii irraa kan gargar baasu mul'ata qabaachuudha. And the difference between mankind and animal is only vision. Namnumti barataaf barachuu hin qabdu mul'ata laalaa deemtu qabaachuu qabda. You have not to learn because others are learning. Namni nagadaafis nagaduu hin qabdu, namni jiraataafis jiraachuu hin qabdu, waa fuulduratti laalaa deemuu qabda. And you have not to live because others are living. Faarsaa 32 In the book of Psalm chapter number 32 lakkoofsa 8. from verse 8. Waaqayyo waan gochuun siif ta'u si hubachiisa. Karaa irra deemuun siif ta'u sitti agarsiisa. Sin gorsa ija kootiin sin to'adha. Lakkoofsa 9 ati akka fardaaf gaangoo warra waan hubannee hin ta'in. I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will guide you with my eyes. Do not be like